السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو ماتيوان يوتيوب channel سيكواب إيجا فيديو قويا راجع ستي بلبلا كينيا يرو فايدة من بلبلا كينيا استاكي نوار كاغورتي يوكين بلبلا كينيا سكرين إنسان نوار كاد أبتا كسمس بيزي تاتنين يونو ركيسي حالة تفرنو كان سيد أجرستها إيجا واندا كان كم فرنو application بلبلا كينيا رتفيني يوكين سيتينجي نوتي أداس ريسن تكونجرو كرابا يسال فين حالا نما سيد أجرستو كان كوفا بلبلا كيسن gootanii tiniin bilbila keessan isin harka istaakii godha appilikeeshiniiwwan garagaraa ofiisaatiin isin harkaa cufaa isin rakkise akka itti fudhattan kan isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa wanti kun bilbila hundarratti waan dalaguuf haalaan amma isinitti agarsiisu kana qofa fayyadamtanii bilbila keessan biizii isin jalaa ta'u akkasumas istaakii godhataa tiniin isa rakkisee jedhe sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa jalqabatti bilbila keenya isa sagalee ittiin dabalanii sagalee ittiin hir'isan isa jalaa sanii fi isa bilbila ittiin cufanii bananii fi isa akka dongorre isa ittiin cufan bilbila cuftanii bantanii fi isa sagalee hir'istanii san isa jalaa gama harka bitaatii fi isa gara mirgaa ittiin bannu kana seekondii 5 hanga 10tiif jabeessinee qabna. Egaa mallattoo garagaraa yoo isin fide isin jallisneetumaan isa sagalee hir'isanii fi sagalee bilbila keenya bannuu sayyoo qabne haala kanaan bilbila keenya ofii isaatiif cufameetiniin akka haaraatti banamee jechuudha. Egaa wanta kana qofa gochuudhaan bilbila keessan akka haaraatti bantaniitiniin seeraan yookiin biizii osoo hin ta'in qajeelee akka isiniif dalagu gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Siqaap viidiyoon guyyaa har'aa isin qadee dhufeesse kana ture. Egaa wanti kun rakkoo hedduu keessanii akka isiniif furu abdiin qaba. Wanti isin hin galee jiraate komentii irratti na gaafadhaa. Hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Bye bye.